akkaawwantii isaan deemanii martuu isaanii agartee mi chaanala irraa qabii waan isaan qaban guutu haakii godheetiin jira gammadi. Alhamdulillah fardin kaayummaa ati deemtes galma geessee waan san ati galmaan geenyaan ani wanni takka tanii nan barbaadu jirtu wanni ati barbaaddu guutuun mataa kiyya gubbaadha waan feete talabaddu. Sooriin ani nama fuudhee agartee mi fuudheetiin nama formaatee jalaa si bira fidee akka ati gammaddee ni gaggabdaa gammachuu san keessanii agartaati. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo martuu keessanuu akkamii nagayaa fayyaalaa salaamtaan onna irraa kaatee isin hageessus niin ja'a. Egaa har'a maaliin dhufee maali haasawni inni haasawuu deemuu ja'uun ni mala maal haasawaa gurbaan kun badaalaa waa'ee adda addaa haasawaa jirtanii komantii keessatti harkaatiin jira. Ambadoomina kiyya kanaa ifiif jechuun koo ifiin fidanne har'a ganda keessummaa tokkoon nama bira dhufee maalii juu dandeessan eenyu bira dhufe gurbaan kun aniin kun xoqqoma fakkeef formaatee jawaadee waan isaan ta'an guutu viidiyoo kana keessatti waan ani isaanirra hojjedhe qabatamaan isin agarsiisuu fi eegaa sagantaa tanarrattis namaan afeeruu deema dawwaleetiin dubbisee qabatamaan dhageessanirra. Maammeen kuni maalii inni kun nama moo bineensaa maaliif nama akkanatti roorrisaa maaliif akkatti cinqaa formaatee fi jawaadee jedhuun mala gaarra sagantaan waan addaati. Sagantaan sun maalii yoo jettan akkumaan guyyaa dura jalqaba isinii himee ummata kana akka isin hin eyne irraan eyne irratti hojjedhaan isiniin jaa ture. Akkasuma akkaan itti kimiyaas baasee agartan tanaan duras haasawaatiin turee namni kun maal ta'ee maraa taalaa jaa turtanii arragaa waan addaatiin isinii dhufe isiin sun gammadaan namni gaa kimiyaa hadoddan martuun keessanuu gammada maali inni sun arra akkaawwantii formaateetii fi jawaadee jettan san haakii godheetiin jira. Waan isaan akkaawwantii qaban chaanala ta'ee bilbila isaan deemataniin jireenya isaanii guutuu haakii godheetiin jira. Akkamitti haakii gootaa ati ni sobdaa jedhuun mala itti dawwaltanii gaafachuu gaafattaniis rakkoon qabu isaanuun beekan waan taate haakiin angaruu sirritti hin beekan maaliif baradheetiin jira hojiin hin beekan namarraa dalaguu. Amma jawaadeen yoo feetanii gaa isin ani xiqqoo ammallee qayitti jira xiqqoo ollaa isaanii taa'eetiin beeka bakka isaan jiraatanii dhokatanii ollaa isaanii taa'eetiin laalee isaan kanaas midaalee akkamitti haasawni kun maali inni godhaa jira jechuun keessan ni mala ollaa isaaniiti. Isaan kun akkamittiin arginii akka isaan ittiin an arkine ni beeytan waan nuti taane nama nuti dubbisnee waan nuti feenu nu hojjetee jira. Ollaa isaanii taa'eetiin anaa fi namni gaa nama san isinittuun himu maaliifi ni beeytan nama san hanga inni nama hamaa ta'e garuu sibiraayisii jaan tokko agarteemi sibiraayisiin isinii godha. Sibiraayisii waan hin taane akkamiitii jedhuun mala garuu waan addaati dhugumaan isinii hima. Akkumaan baallama isinii seenu akkam jettani beeytaa maalii gurbaan kun bineensa naan jettan na arrabsitan jechoota nagayaa na arrabsitan garuu maaliif an namni haqarra jiru tokko hin aaru silaayin an haqarra hin jiraatinii
Komantii teessanoo arraba deebisa isiniin deebisne maaliif annamaa tokko Oromoo lajeetiin haduuteef. Egaa arra sagantaa kanarratti eenyu nu afeeree jedhuun mala. Isinitti dheereessuu ani namni amma isinii afeeru qabatamaan gaa waan inni ragee ibsuu fi deemu. Waan inni ragee naa ibsu eenyu jettan. Egaa arra nama miidhame, nama rakkate, nama isinitti gammaddan. Haa miidhamu jettan saniin afeereerra. Isiin sun Kimiyaa. Maal gaafataa Kimiyaa? Waliin barra waan isii gaafachuu deemu. Maal ati hojjatte? Hujii saniis isiifin ibsa. Hujiidhaan ibsuu amma hin dandeenye jira. Yeroo muraasa booda yoo isin hin maraatin maal naan je'ee jaa arguuf ta'isa. Egaa akkamma isinii himaa jirru Kimiyaatti Dawwaleetiin waa hunda gaafadhee akka isin gammaddanis akka nan gammadus osaan caqasaan ja'a. Egaa amma Kimiyaatti Dawwalee akka qabduun hawwaa. Alo, mami. Alo, Kimi akkami? Nagia. Fayyaala. Fayyaala. Yaaboo baddeqa. Maal jira yaaboo akkami addaan beekta? Nagaya yaaboo barri waan addaa takka hojjenneetiin. Hayyee. Siin gammachiisaa jeetiin si dawwale. Yaaboon hin beeka akkaan gati waan khayriitiin malee waan badiitiin hin dhufne. Egaa ummata sana agartee meeqa warra furmaatee jaamusanii fi warra isii jala deddeemu agartee mee? Hayyee addumuun wanni san galmasiisee isa moo akkamisila? Hayi sirritti si gammachiisuuf sitti dawwalaa jiraame. Alhamdulillah. Wannummaan nan barbaadu sani muumani fardiin wanni nan barbaadu wanni kaayyoon san galmasiisee anitti genagee wanni ati deemtee. Amma mataan si tokko akka namni amma beekuun fadhu ni beektaa? Ummata agartee mee furmaatee fi akkuma ati beektu jawaadee isaan faanaan kunneen akkasitti namaan ajaa'ibaa tokko ni beektaa nama ati beektu. Sibiraayisiin si godha jeetiin itti dawwalee waliin fuudhee namticha san aboo waan addaati hojjechaa jirra. Akka wanti isaan deemanii martuu isaanii agartee mee chaanala irraa qabii waan isaan qaban guutu haakii godheetiin jira gammati. Alhamdulillah fardiin kaayyummaan ati deemteef galma geessee waan san ati galmaan geenyaan ani wanni takka tanii nan barbaadu jirtu. Wanni ati barbaadu guutuun mataa kiyya gubbaadha waan feete talabaddu. Akkasitti haasiin gammachiisa jeeti mata mataa xuyinaa atiis meeqa caalaa fi ijoollee sana akkam goote? Yaaboo sana mallee jalaan jiraani beektaa wanni niitiin suutarraa deemu jiruuf ani akkaataadhaa niitii ijoolleen bareedduu sinfadhu. Akkaataa yeroodhaa niitiin anka waan jira deemu sanitti ergee ijoollee bareeddanillee hinfadhu an suutumattiin qabadda jeen suuta beekaa irraa deemu jira maali jechaafin suuta irraa deemu jira daa'ima sammiiduu hin teene kaani beektaa mite ijoolleen sun. Ni miidhamtee dhugaala. Illee amma teenjelumaan jira wallaahi caalaa. Rakkoon qabuuti. Jaalaan ijoollee san jalatti hantii harkateetiin. Dachii zaamaa boru jira. Niin taate isaas yeroo eeggattii diinaatti dhiisi. Ati yaadilla akkamiya? Yaa yeroo gabaabduu naa qabiyooniin ani nama fuudhee agartee mee? Fuudheetiin nama furmaatee jalaa si bira fidee akka ati gammaddee ni gaggabdaa gammachuu san keessa ni agartaati. Amma agartee mee waan nuti hojjechaa jirru kana sii fi warra daawwatu kana viidiyoo maraatiin jira akka namni iccitii teenyaan saniifuu siin himuu hin danda'u waa hunda. Waan takka dubbatiin asirratti waan takka iccitiin teenye iccitii haasaatu ani kaasirratti yaadu takka naafannitee wanti takka baatu fadu akkuma ni kitti rindala kan tuusaadha wanni hin jiru. Amma ni gabaabsinaati. Yeroo gabaabduu keessatti lokeeshinaa siifin ergaa. Bakka ati yaanaa beetitti wal qunnamnu yookaan anaatu si dhufa. Waa fuudheetiin si dhufa gammachuu keessa yoo ati hin gaggabin maal naan je'ee juute isaati.
يا هو ما ينبر بعدو سني والله saniifuu amma gammachuun naara buliin siin ja'a. أيه تمام ركوت كان كابو أنا مالك نسيت تدور ولا ديت أرجيت هاد مالي إبنو وعن دلقا سندلقيت بالمانجي أنا سوالات ديتي غلطهم في السكتير وبابتو خيسا ولا قرنا hayyee galatoomeetiis. يلا نجي نابوش Yalla hayya. Egaa akkuma argaa jirtan Kimiyaas hojjechaa jirtii faana bu'aa jirtii caalaa. Egaa isin isii hin qusatin. Isiin ijoollee jetteeti ijoollee tanaa rifachaa jirti akkuma isin agartan. Garuu wanni na ajaa'ibsiisu isinirraa warri fakkiif formaatee daawwattanii caalaa maammee jettanii waa hedduu warri fakkiif yuutiyooba keessaa hiis warri yuutiyoobaranii maalii wanni akkanaa ja'aa jirtaniis warri fakkiif dawwaluus ni jira namni meseejii erguus ni jira. Hogga duraa gaafa formaatee waan akkanaa hojjettu maal rifatinaaf isiinis nama isii hamtuu jettan tanaatu ijoollee yaadu jira. Saniifuu ani isinirraa hin gabaabsaa isinitti isin dheereysu yeroo gabaabduu keessatti waan nuti hojjennu hojii nuti hojjechaa jiru martuu isaatu irra ga'u ta'isanii isinii galee nu faana tolaan jedha. Hoggaan an nu faana turaa jiru kana niin turan sa'ina amma yeroo gabaabduu keessatti mudhii kuteetiin isinii fi isaanuu rifaatuun gaggabuu ta'isan